Akkam jirtu daawwattoota keenya egaa har'a tuutooriyalee haaraa viidiyoo haaraa qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Viidiyoon har'a isinii qabadhee dhiyaadhee akkam goonee muuziqaa hojjechuu dandeenya kan jedhuun viidiyoo kana qabadhee isinii dhiyaadhee dhufe. Egaa sooftiweeriin haaraan ani qabadhee isinii dhiyaadhe kun FL Studio jedhama. Baay'een keessan beekuu dandeessu. Egaa muuziqaan sooftiweerota baay'eetiin hojjetama. Muuziqaalee keessatti istiidiyoolee adda addaa keessatti muuziqaalee sooftiweerii adda addaatti fayyadamaniitu muuziqaa piroodiisii nuuf godhu. Egaanis karaa Elman viidiyoo kana isinii hojjechuu fedha qabaadha jechaadha. Egaa viidiyoo keenyatti galuun dura warri chaanaalii keenya subscribe hin goone subscribe gochuudhaan maatii Elman akka taatan gabanumaan isin affeera. Warri viidiyoo kana jaallatan immoo like gochuudhaan share nuuf gochuudhaan gaaffii yoo qabaattan yookiin immoo jajjabina yoo nuuf hawwitan immoo koomentii jalatti nuuf barreessuudhaan akka nuuf dhaabbattan gabanumaan isin affeera. Gabanumaan gara viidichaatti seena jala. Jalqaba sooftiweerii FL Studio jedhamu bananna. FL Studio vershinoota hedduutu jiru. FL Studio 10 jira, FL 20 jira. Haaraan kana dhiyoo kana kan ba'e FL Studio 20.8 kan jedhu ba'ee jira. Innaa har'a qabadhee kan isinii dhiyaadhu FL Studio vershiniin isaa 20 ta'edha. Egaa description box irratti isaatii akka download gootan yookiin yoo achirraa dhabdan immoo karaa telegiraamii keenya telegram chaanaalii qabna. Achirratti poostan isinii godha, achirratti argachuu dandeessu. Telegiraamiin keenyi Elman dha. Linkii isaa description box irraan isinii kaa'a. Lamaan isaa yoo isinii kaa'a. Yoo sanaan dhabdan kanaan argattu. Innaa FL Studio keenya bananna jechaadha. Gaafa jalqaba install goonu akka kanaatti mitannuu dhufu. Demo song jedhee warri jalqaba FL Studio create godhan creation isaanii jalqaba nuuf fida. Demo song jedhee akkaataatti hojjetamu ምናምን waan akkasii nuuf fida. Garuu ani baanadhee itti fayyadameera waan ta'eef warra jalqabdootaaf tuutooriyaalii ta'uun hojjedha. Innaa ana isinitti agarsiisa. Jalqaba tokko ana isinitti agarsiisa. Jalqaba faayil isheettu kana asitti jechaadha. Faayila gaafa banachuu barbaannu yookiin immoo hojjechuu barbaannu asitti new jennee jammarra piroojeektii tokko gaafa kalaquu yookiin immoo hojjechuu barbaannu jechaadha. Garuu ana isinitti agarsiisu asirraati new from template kan jiru jira. As kanatti maal jechuudha? Basic with limiter jechuun master output qaba yookiin immoo effect jechuudha. Fi basic kan ta'an immoo kan akka kick clap, hi hat, warra snare ምናምን kan jedhaman ni qabachaadha. Yeroo baay'ee jalqabdootaaf kan ta'u basic with limiter isheetiin banachuu qabna jechaadha. Performance kan jettu isheen kun warra akka istiidiyootti fayyadamataniif ta'a. Sababiin isaas effektota adda addaa waan galchaniif instrumentoota adda addaa waan galchaniif warra baruuf hin ta'u jechaadha. Inni kunis nuuf hin ta'u. Innaa ishee kana basic with limiteriitiin okay jenna. Innaa kanatti nuuf fida. Wanti isin as kanatti argaa jirtan kuni isheen kuni wanti amma socho'aa jirtu kuni channel rack jedhamti. Akkuma asitti ilaalaa jirtan jechaadha. Channel rackii kana irratti dhagaan nuti tokko tokkootiin wanti nuti asirratti hojjennu tokko tokkootiin kan nuti irratti hojjennu jechuudha. Innaa optionoota kanaa asitti edit, copy, cut waan kan godhudha. Addition jettumoo fakkeenyaaf amma pluginoota addi yeroo goonu as dhufneetu more plugin kan jettu jirti. Innaa
Pileeginoota ofiisaa kan pileeginii ofiisaa kan qabu jira FL Studio gaafa install goonu jechuudha. Isa malee dabalataan yoo manage yookiin add gochuu barbaanne ta'ee kunaan fakkeenyaaf hypersonic ani add goeera IRNX purity silence እና yoo add gochuu barbaannes manage plugin kan jedhu jirti እና kunooti asitti start scan goone yoo install ta'e karaa kana barbaannitu add godhachaa karaa salphaa jira option kan jettu jirti manage plugin kan jettu jirti asirraanis gochuu dandeenya jechaadha. General setting kan jettu jirti asii as fakkeenyaaf amma wanta kana audio jalatti yeroo ilaallu jechaadha. File studio ISO yetti ASIO for all kan jettu jirti. Inna yeroo amma fakkeenyaaf maayikoota maayikiraafoonota namni gaafa fayyadamnu ASIO for all kana irra oolchuu qabna jecha. Inni kun yeroo baay'ee warra studio fayyada inna FL Studio ASIO kan jettu fayyadamna jecha nuti yeroo baay'ee bakka inna asitti immoo jechaadha. Time signature wanta jedhamu jira. Ishee kana immoo as kanatti fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee yeroo illee fakkeenyaaf BT Tigriffaa fakkeenyaaf yoo hojjennate asitti numereetii isaa afur goonee asitti denominator ishee immoo 3 goona jechaadha. Sababiin isaas 4-3tiin hojjenna jechaadha. Inna gosa intinicha irratti hundaa gosa BT isaa irratti hundaa jecha kana viidiyoo itti aanutti qabadheen akkamittiin akka time signature keenya hojjennu isinitti agarsiisa jecha ammaaf asirraa kan hubachuu qabdan ishuma kanadha jechaadha. Inna asitti wanti ilaalaa jirtan kuni asitti wanti ilaalaa pattern'etti. Isheen kun immoo songetti. Pattern jechuun kunooti. Iddoo kana patternii asitti nuti hojjennu yookiin immoo patternii ishee nuti asitti hojjenne kana asirratti play nuuf goote jechaadha. Fakkeenyaaf ton play jedhee asirratti kunoo asirratti kana nu play goote jechaadha. Songiin immoo songii fakkeenyaaf songii play godhataanaan immoo kunoo argitu miti. Isheen kun by the way playlist jedhamti. Isheen kun piano roll jedhamti. Isheen kun channel rack jedhamti. Isheen kun immoo mixer jedhamti. Warri kun ammaaf nu barbaachisanii inna kana fakkaata jechaadha. Inna asitti patternii keenya iddootti create goonudha. Isheen kun by the way isheen kun on ta'uu qabdi yeroo baay'ee isheen kun jecha isheen amma ilaaltan kun. Sababiin isaas keyboardii keenya fayyadamnee keyboardii keenyaatiin key taasirra jiran key warra jedhaman yoo keyboardii keenya itti buune sagalee nuuf kennu jechuudha. Yookaan aamsine garuu key fayyadamnee sagalee laachuu dandeenya jechaadha. Wanta asitti argitan immoo metronome jedhamti. BT BPM keenya ittiin safarru jechuudha. Fakkeenyaaf moton play jedhee sagalee kana laatte jecha. Amma sirra like click jedhee high hat irra yoon ka'e sagalee kana qabdi. Yoon trick irra ka'e sumsila BP sagalee kana qaba. Kaawbeeliinis kana qaba jecha. Na asirra nuuf haa ta'u. Isheen kun immoo bakka itti record gochuun fida. Fakkeenyaaf amma patternii keenya fakkeenyaaf amma otoo hojjennuuti keyboardii keenya itti fayyadamnee gaafa hojjennu sabooda record keenya bananneetu goonee asitti ofiisaa otoo channel irratti hin godhin asirratti save gochuu dandeenya jechaadha. Innaa kanadha. Wanti lakkoofsa kanatti argitan immoo BPM jedhamti. Namoonni baay'een amma DJ maanonni yeroo baay'ee virtual DJ fakkeenyaaf yoo software isaa qabdu yookiin immoo beektu ta'e waa'ee BPM kana jechaadha. Isa kanaatiin egaa tempo jechuudha. Ariifatamoo muuziqichi ariifatamoo suuta jedhamoo medium jedhamoo naam wanta jedhamu kanaatiin safaramte jechaadha. Ishee kana fakkeenyaaf amma akkanatti ol guddisuu dandeenya, xinneeffachuu dandeenya. Akka barbaanne jecha yeroo baay'ee muuziqaan Itoophiyaa BPM isaa by the way dogoggoruu nan danda'a 73 hanga 120 jedhu by the way dogoggoruu nan danda'a I don't know. Inna wantoota nuti egaa asirratti hubachuu qabnu kana fakkaatu.
wantoonni asitti argaa jirtan kuni fakkeenyaaf amma channel present jedhan kuni mixer present jedha. Bakka wantoonni asitti arginaan kun jiru jalqabuma gaafamanudha. Waan warroonni kun illee anatu adda godheera. Fakkeenyaaf amma pack kan jettu jirti. FL Studioon gaafuma jalqaba install goonu kan ofiisaa qabu jecha diraamonni jiru, diraamota adda addaa, cymbals, hats, kicks, keys, percussions, wanta adda addaatu jiru. Inna as kanarraati qabneetu as channel raagii keenyatti gaafannu muuziqaa barbaannu hojjechuu dandeenya jechaadha. Inna har'agaa chikchikka staayilii jedhamu tokko hojjedheen isinitti agarsiisa jecha. Chikchikka staayilii jedhamu hojjedheen isinitti agarsiisa. Asitti BPM keenya 100 godhannee isaa booda channel raagii keenya irratti sagalee adda addaa asirraati. Amma fakkeenyaaf asiitii sagaleen barbaadu nan filadha. Asirra amma sagalee adda addaatu jiru. Dhagaa jirtu sagalee adda addaatu jiru. Inna ani har'a kan hin filadhu kiikii keenya irratti hatta kiik 0 kan jettu jirti isheen filadha. Kilaappii irratti immoo asuma kilaap kan jettu jirti asii isheen filadha. Sagalee ishee kan ariifedha isheen filadha. Asumaati drag gochuudha jecha baay'ee salphaadha. Keyboard keenya irraati yookiin immoo inni akka kanaatti erga drag goonee asitti tom kan jettu drum ishee tokkoffaa irraati drag nan godhe. Inna lakkoofsonni asirra kanatti argaa jirtan kuni lakkoofsota mixerii keenya irra jiranidha jechaadha. Fakkeenyaaf kan toomii kanaa jechaan isheen 707 toomii keenya jettu kana asiiti kana lakkoofsa 4 irra jirti jechaadha. Asiiti lakkoofsa 4 jirti jechuudha. Kan toomii mixerii keenya irraa jecha mixerii keenya immoo left right click qabnee lakkoofsa garaagaraatti filachuu dandeenya akka barbaanne jechuudha. Inna bifa kanaatiin akkas godhanna jechaadha. Egaa amma channel raagii keenya irratti tokko tokkootiin dardarree hojjenna jechaadha. Tokko tokkoon dardarree jechaadha. Amma gaanii nan dardara. Sila staayilii chikchikkaa jedhamu hojjenna jedheera. Amma sadiin darbinee kanaatti hojjenna jechaadha. Innaa akka sagalee kanaa qaba. Inna attaakii kilaappii keenyas akkuma kanaatti dardara. Sagalee kanaa qabachaadha. Sagalee kanaa qabachaadha. Isaa booda toomii keenya immoo asirratti toomii keenya jechaa sagalee kana jechaadha. Sagalee kana immoo kan goona left clickii tunnee piano roll option jedhamu option jettu jirti. Ishee irratti as gadi achiiti asirratti toom ishee jechuurratti left clickii tunnee piano roll keenya ishee asitti argaa jirru kana jechaadha. Kana bifa kanaatiin dardara jechaadha. Bifa kanaatiin erga kanaatti dardarree qofaa isheetti sagalee akkamii ulaatti sagalee akkasitti ulaatti sagalee kana dhageessamii sagalee kan ulaatti jechaadha. Egaa amma maal goona pattern tokkoffaa kana gara playlistii keenyaatti finna jechaadha. Akkam goonii finna as pattern keenya jirtimi jaljennee asirratti pattern waan jetti akkanatti dardaraa jecha isaa booda erga akkanatti goone control plus btiin immoo akka kanatti control plus btiin akkanatti arrange goona jechaadha. Isaa booda as dhufnee patternii lammaffaa hojjenna. Melodii wanti jedhamu jira yeroo muuziqaa hojjennu
isaaf amma immoo meeloodii isaa hojjenna jechaadha. As channel raa keenyatti mallattoo pilaasii kanatti buunee har'a meeloodii isaa FL key wanti jedhamtu jirti. Isheetiin hojjenna jechaadha. Erga FL key keenya banannee asitti control plus L-tiinis nu dhufa. Control plus L gaafa tunnu akkasitti lakkoofsa nu laata jechaadha. Yoo barbaanne immoo asitti otoo control plus L-tiin bu'iin akkas yoo barbaanne sagalee barbaannu laata jechaadha. Amma asirra mikseerii keenyarraa lakkoofsa irra jirti jechaadha. Isaa booda effektii barbaannu laachuu dandeenya. Isaa booda FL key kana akkuma silaa piyaanoo rooliitiin hojjenna. Akka silaa warra kiikiitti salphaamatti intini waan hojjetamneef jechaadha. Egaa meeloodiin akkamittiin akka hojjetamu viidiyoo biraa qabadheen nan dhufa. Garuu har'a meeloodii salphaa isheen isinitti agarsiisa jechuudha. Ifa kanatti neessin achiiti sagalee kana laatte jedha. Sagalee kana laata paatan tun keenya sagalee kana qabdi jechuudha. Sagalee kana qabdi. Meeloodii salphaan isinitti agarsiisa jedheera. Meeloodii viidiyoo biraa qabadheen dhiyaadha. Meeloodiin as dhufnee wantoonni hojjetaman baay'eetu jira. Asitti maayiner istaampii jalatti maayiner meejar oktaaf wanti jedhamu waan baay'ee wanta baay'eetu jira. Inni ishee kanaas isheen paaternitus asitti fidanna. Kanatti control plus P-tiin kanatti godhannee egaa karaa salphaa istaayilii chikchikkaa jedhamu bifa salphaatiin kun akkanatti hojjedheera. Si soongii irra kaa'een takka ishee kanna. Sagalee kana qabachaadha. Muuziqaan itti hojjennee kana fakkaatu turte wanta salphaan isinitti agarsiisee jalqabdoota muuziqaa fi yeroo biraa akkamittiin meeloodii hojjechuu akka dandeenyu koordoota akkamittiin hojjechuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Erga akkasitti arreenji godhannee asitti waan isinitti agarsiisne asitti mikserii keenya jala gallee fakkeenyaaf amma FL key yookiin immoo paatern turratti sila addi kan goone as lakkoofsa irra channel raa keenya irraati lakkoofsa irra ishee jirtu kana irratti fakkeenyaaf amma effektii dabaluun barbaada taanaan effektoota baay'eetu jira. Fakkeenyaaf amma reverbii waan dabaluu barbaade paatern tu keenya irra sagalee kana qabdi. Fakkeenyaaf effektoota baay'eetu jira. Sound gudizer kan jedhu jira. Ishee kana kanatti effektoota kanatti dabaluu dandeenya jechaadha. Daawwattoota keenya baay'ee isin kabajnaa isin jaalannaa. Egaa amma akkamittiin faayila amma kanaasitti arrange yookiin immoo muuziqaa hojjenne kana immoo akkam goonaa akkamittiin immoo export goonaa isa jedhu isinitti agarsiisa jechaadha. As dhufnee export ishee jettuu kanatti gaafa buunu presetoota adda addaa qaba, optionoota adda addaa qaba. Web faayiliitiin, MP3 faayiliitiin, OGG faayiliitiin, FLAC faayiliitiin, MDI faayiliitiin እና kanaatiin seef gochuu dandeenya.
har'a baay'een keenya kan fayyadamnu MP3 faayiliidha. Innaa isaatiin save godhaa. Akkamitti akka save goonu isinitti agarsiisa. Isaa booda maqaatti laatannaa fakkeenyaaf sample jennaa. Sample jennee maqaa laannaa. Save jennaa. Isaa booda optionii kana fakkaatti dhufti. Innaa moodii full song isheetti geeddarra. Isaa booda space wanti nuti hojjenne kun baarii meeqaan akka hojjetame nutti agarsiisa. Timing keenyi daqiiqaa meeqa sekendii meeqa kan jiru nutti agarsiisa. As option asitti illee geeddaruu dandeenya. MP3 kanatti geeddaruu dandeenya. Innaa ishee start jettu kanatti buunee export gochuu dandeenya. Start gaafa goonu bifa kanaatiin nu export godhaa jechaadha. Innaa wanta sila nuti hojjenne bifa kanaatiin xumurre jechaadha. Daawwattoota keenya waan dhaggeeffataniif guddaa isin galateeffannaa. Viidiyoo kana like godhaa, share nuuf godhaa adraa keessan. Innaa viidiyoo biraa qabadheen amma isin dhiyaatutti nagaan naa turaa. Peace.